galcha radio la galcha radio video banin radio daga jira terol sente video in banin munira fa mama do mana bala tijara tala isi fanjutula accountina fa agar sirk budde amma share golati wara bachula koppa sagarta bareda guya hadda isinin bayin yazari program በጣም ደስ የሚልና ለየት ያለ አንድን እናት መንገድ ላይ ሁለት ልጆች ያላት እናት በአማርኛ ለምትሉ ማለት ነው። እቺ እናት የሁለት ልጆች እናት ናት። ልጆቿን እያሳደገች እያለች በቀደም ዕለት ሁለት ፍሬ በቆሎ ልጆቿ ተርቦባት ሁለት ፍሬ በቆሎ የሰውን ሰርቃ ሰራ ወስዳ ለልጆቿ አጋጣሚ ተይዛ በፖሊስ ትቀጠቀጣለች። መቀጥቀጥ ብቻ ሳይሆን ፑሻፕ አልቀረም፣ ቁጭ ብድግ አልቀረም፣ ሆዷ ውስጥ መታት አልቀረም። ብዙ ነገር ተደርጋ ሚዲያ ላይ የሄደ አገኘነው ቪዲዮውን። ከዛ በኋላ እቺን እናት መፈለግ ጀመርኩ። እቺን እናት አግኝቼ አመጣዋት። ከመጣዋት በኋላ ደግሞ ምን እንደተደረገላትና ምን እንዳደረግንላት ሰርፕራይዝ ልናደርጋችሁ ነው። አማርኛ ለምትሉት ማለት ነው። እናትየውን አግኝቼ አምጥቼ ትናንትና እዚህ አናግሬያለሁ። ከዛ በኋላ ምን እንደተጣጣም በቃ በ3 ሰዓታት ውስጥ የተደረገላትን ነገር አታምኑ። እኔ ራሴ ጆክ እያለው ሼር ፋሚሊ አንዩ ጀርጀሬራ ፋሚሊ ሰርፕራይዝ እናት ማዘር my mother is my life. Thank you mother. Hada kenya galati fanna ko yada kamifu ani nama kuma ja dufera agalatomu Alexa yeto ko jurudi wato ko chunan doga ne dorki ke sabe faddo lagaliti saganta ine galechula saatin dardare jenne share goda jara share goda hundi keessan share godha maaliif namni hojii irra jiraata viidiyoo waraabamee akka qabu hundi keessan iyyuu viidiyoo waraabdu viidiyoo waraabame alaalu uummanni bakka wata gochuu danda'a. Mala abdii irratti ammaa sii gadi bu'eera. Alekstaa jettan da'u qabu akka qabu hundi keessan iyyuu viidiyoo waraabdu viidiyoo waraabaa bakka ishee hundi gochuu dandeenyu viidiyoo waraabaa hundi keessan mubaarak baalee tokkotti share godha. Mubarak balik share goda abdi kita cuci deh amma senture Mubarak balik senture muniranto kumer data faka da soye tanda wala ready nagama video banin video banin eshe muti kabat mulila live irti hayati lala lakati moderator anu kan me malib de tibrate moderator limbu te bro namara fude sitken ya badde be tayga di maljeta injur namaga chunna ndabu gratis harana tara ko ko machi moderator ya ndamo kwa moderator kan me namaga ko machina ina kaka mande ikra nama ngachina abdi kita coba bewama muyata ko wama okay lagi senti munira lagi serte ano cintore mana munira ti feshi tole baka atole lagi nyara ko aye
واما Daanisi namoonni gargaartan baay'ee galatoomaa harmeen keenya akkasitti gargaaramanii sa'aatii muraasa keessatti birrii hamma kana walitti qabu jechuun isa dhugaa seenaa guddaadha kan hojjetame. Asirratti wanta dubbachuu barbaadu haadha haa kabajnu. Kuni namoota asirra jirtanii wanti isin nutti argisiistanii haadha keessaniif kabaja hagamii akka qabdanii harmeedhaaf kabaja hagamii akka qabdanidha kan isin nutti argisiistanii. Kun itti fufuu qaba. Haadhi keenya kabajamuu qabdi, jaallatamuu qabdi, kunuunfamuu qabdi. Haadhi ija keessa ilaaluu qabna malee haadha keenyatti ol jennee illee dubbachuu hin qabnu. Inni kun gara fuulduraattis aadaa baratamaa ta'uu qaba. Haadhi yoo tuqamte hundumti keenya yoo akkasitti tokkummaadhaan iddoo garaagaraa namoonni jiru tokkummaadhaan haadha keenya duukaa ta'uu qabna. Na baay'ee galatooma. Waaqayyo isin haa eebbisu. Iddoo hir'istanitti waaqayyo haa guutu. Mubeen illee teessee sa'aatii amma kana teessee waan kana orgaanaayizii gochuu kee fi eebbifamii waaqayyo immoo kan keessiif haa hojjetu. Hundumti keessaniyyuu Aleeksoonfaa feesbuukii irratti sochii isin taasistanii namni sun to'annoo jala akka galuuf illee wanti isin gootan hundumtuu waan baay'ee nama gammachiisudha. Galatoomaa. Ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Galatoom ulfaadhu. Egaa garanumaanii haati keenya viidiyoo banattee bakka ummata kanaa bu'ee kan sirba tokko sakandii 30 Mubaarak Baaleen dubbanne miti hin jiru. Baay'ee sakandii 30 jenna waan jennu. Reedii viidiyoo bani. Reeffatu jira. Reeffatu jirti yaabaa. Baay'ee. Kanuma bibiti ma wanti jari lafa dhagaa kan subaniif akkam jirta nagaa keeti. Nagaa alhamdulillah. Xiqqoo kaameeraa irraa fageessaati. Sakandii 30 sirba kana si affeerree jirra. Bakka haadha keenyaatti si affeerree jirra. Dhaggeeffadhu waa'ee haadhaati. Haadha hunda keenyaati. Kanaaf si gargaarre. Kanaaf sagalee sii taane. Gaalachoftee jennaan miti kani wanti biraan jiru. Borsaa gaarii, uffannaa gaarii, rifeensasii intinaa itti of qabdee deemte kana gochuu akkana ta'uudhaaf wanti si rakkise birriidha. Otoo akkas turte lafarra gangalfamtu. Natu beekaa akkasiin koofeerii illee galtee babbareeddee uffattee dhuftu. Maarkos dhufeera naagacha nama tokko buusaati. Anatu ergee garaagarummaa kaleessaatiif garaagarummaa hadhaa namni maaliin akka madaalamaa jiru maaliin akka madaalamuu deemu akka laalamuu fi sirba kana sakandii 30 si affeerraa nu affeerame haadha keenya. Achumatti fixadhaagaa gariinii nama muuziqaan jaallanne jira maaltu jira akka sagantaa keenya kolma sii damaqqedhuu fi haadha keenya ijoollee mee ijoollee bira kaati nu agarsiisa abbaan tokko dubbatti kaati. Ijoolleen uffatanii haati keenya uffatanii utuu waan tokkotti hin galin sagantaan keenya kan inni eegalu sagantaa maqaa ummata keenya jaallannu Isaanii guddisii Mubaarak. Ishi maqaa dubbatti kaameeraa ijoollee bira kaati saganticha geggeessaa qaama. Maqaa ummata keenya Baaleetii fi maqaa ummata Oromoo bal'aa akkasumas bakka miidhaan kun itti irra ga'e
baale biyya beela'aan rakkataan dheebotaan dhaqee itti nyaatee haadha galfatudha. Namni tokko dogoggoree rakkoon inni naannoo sanatti geessisuudhaaf nu ilmaan yoo achitti hin dhalannellee ilmaan baaleeti. Akka ilmaan baaleetti, akka ummata baaleetti, akka ummata Oromootti haadha keenya kana uffata kabajaa akka irra buuftanu silaa hojiinsa gandaa, abbaa alangaa, abbootii gadaa waan arge qindeessuudhaaf wanta dingoon hin jiru. Sirna kanaa miti. Xiqqoo sirna balleessan nun hin jedhina. Xiqqoo wal nu ga'uu didadennaan torbanadhaatti beellamu. Torbanadhaa jarri waan godhan qabu isiidhaaf ammasitti nu okolchaa amma uffata kabajaa irraa siqaati kaameeraa irraa butaati kaameeraa irraa buti reedii kaameeraa irraa buti uffata kabajaa toffisaa kaameeraa cufin kaameeraa reedii kaameeraa cufiniiti irraa butiiti uffata kabajaa ummata fuulduratti itti uffisaa bakka dargaggoo buutanii bakka ummata Oromoo bakka ummata keenya Baalee bakka dargaggeessuma aadaa naannootti uffata kabajaa sana irra nu buusa. Uffata kabajaa sana irra nu buusa. Akkasi. Kiisii jechuudha kun. Manni xiqqoo mandoo irra caala wanni jarri fayyadaman yeroo hedduu waan akkasiiti. Kanaaf ilmaan si wajjin irra naa buusa. Obboleessa keenya eebbisaa namni sagantaa kana akka jarri uffatanii haga caammaatti mana miidhaginaa galanii dibatanii bareedanii akkasitti akka dhufan kan nu godhe anaa fi obboleessa koo eebbisaa saahiba keenya kan yeroo waliin turre amma Ameerikaa jiru isa kan kophaatti maallaqa kophaatti nu erge akkasitti uffata kabajaa irra fuudhnee haadha keenya dhiifama gaafanneerraa galatoomaa dargaggoonni achitti argamtanu ulfaadhaa galatoomaa nu jiraadhaa isiniin jenna amma gara maallaqaatti achi darbinaa jechuudha. Haasaan booddeedha. Haadha keenya itti buti kaa'amma mottaniima. Itti buti. Galatoomaa amma isaaniin dubbatanii maallaqicha. Amiin. Amma reedi itti naabuti kaameeraa itti naabuti waan ani itti mun qaba. Onni manna xiqqaaru keessaan illee kana waan ta'eef madattee hojjeti. Haadha keenya hin dhaga'ama miti? Hin dhaga'ama miti haadha keenya? Ummanni kee ummannati irraa dhalattee obbolaan kee haadholiin abbooliin biyyoota garaagaraa biyya keessa jiranu viidiyoo ati itti rukutamte sana arganii bu'anii qalbii cabanii ati haadha keenya malee haadha ilmaan sanaa qofaa miti jedhanii birrii Itoophiyaa miliyoona 1 fi birrii 650 walitti sii qabameera. Birrii miliyoona 1,650 ummanni kee walitti sii qabee mana sii bituudhaaf suuqii xiqqoodhuma sii waan ittiin hojjettee ijoollee kee bulfattu sii gochuudhaaf birrii miliyoona 1,650 walitti sii qabamee jira. Tokko ijoollee keenya akkasii uummata keenya uummata
Bilbila bitame sana uummata agarsiisa. Bilbila bitame illee bilbila haadha keenyaa uummata agarsiisa. Bilbila haadha keenyaa bitame. Bilbila haaraa hin qabne. Bilbila haaraa irraa hiik. Bilbila addisii. Obboleessa keenya anaa hiik. Obboleessa keenya eebbisaatu kophaatti bilbila kanarree bitee fi uffata kanallee yoo daa'imaallee uffata haadhaallee uffata feerii galchinee uffata irraa jijjiirree hoteelallee irraa qabne kana hunda kan godhe anaaf obboleessa koo eebbisaa du'aayii barbaadaa addatti du'aayii godhaa fi hundumti keessaniyyuu haajaan kee ba'u jedhanii haajaa qaba eebbisaanii kana fakkaata birriin isaanii yoo rabbi jedhee birriin miiliyoona tokko 1,250 keessaa obboleessi keenya viidiyoon akka ergesun isin bira jira. Reedii mir reedii ummata keenya kabajamoo dhaggeeffadhaa qaba. Wanni isin tokkotu tokkoffaa reedii atas ba'i. Tokkoffaa irratti reedii foolonaa godhaa akka dargaggeessi keenya biyya keessaa yeroo hedduu yeroo jarri waa hojjetanii waan gaarii hojjetanii fidanii tokkoffaa komishinii waan jedhamu jira jedhanii an gara kootiinis ta'e waayillan kiyya abdii geetaachos ta'e Alex eenyunu warra asirra jiran guutuun komishinii irraa barbaadnu hin qabnu fudhannees hin beennu an gara kootiin hin beeku tasuma jarra abdiis akkasuma namni birrii tokko haadha keenya irra barbaadu hin jiru guutummaan guututti birrii kan haadha keenyaa ta'e xumura kanarra obboleessa keenya kanaaf waan ittiin jajjabeessinu ka jedhu akkaawuntichuma irratti waan walitti qabamee jira. Obboleessa keenya kana reedii akka dargaggeeyyiin keenya biyya keessaa yeroo waan akkanaa argatu wanjala mootummaan hin feene akka jarri kana booddee biyya jaraa eeganu akka jarri jabaatanii waan akkanaa naannoo jararraa eeganuuf kan bilbila ismaartii ittiin bitatu obboleessa keenya kana reediidhaaf birrii Itoophiyaa ittiin bitatu 100 transfer gara obboleessa keenya reediitti badhaasa jechuudha. Tokkoffaa viidiyoo kana nu biraan ga'u lammaffaa haadha keenya kanaaf sagalee ta'ee hidhamu waa hundayyuu haga lubbuusaatti wareegama kennee waan hojjeteef obboleessi keenya badhaafamaa birrii Itoophiyaa 100 ta'ee jira. Atillee baga gammadde dargaggeessi biyya keessa jirtanullee kan biraa yeroo waan akkasii argitan haadholii irratti miidhaa akkasii qaama fedheenu yeroo irraan ga'amu akkasin viidiyoo waraabdanii qaama seeraa biratti nama kanatti gaafachiiftanuudhaaf aamilee akkasinii ta'uuf nama rabsuu qofaan hin guddatamu nama rabsuu qofaaf namni hin beekamu nama xiqqeessuu qofaaf miti kan fooluun guddatu waan gaarii hojjetanii ummataa dhiyeessuudhaanis akka badhaafamtan kana booddee illee itti fufu jechuudha. Namoota qaama seeraas haa ta'u seer maleeyyii haadholii keenya dadhaboo keessattuu warra mana namaa dalaganii galan rakkoo gudeeddaa rakkoo humnaan waan adda addaa irratti raawwachuu dargaggeessi mootummaan ni dhufa ni darba isinii galee mootummaan hadha bulchaa jiru kazalaalan bulchaa jiru miti mootummaa rabbumatu jijjiira baalliidha darbaa kan bor mootummaa ta'ee bakka mootummaa kanaafu humna baratee fi humnuma biyya keessa jiru malee